Gaddasuu kanniisaa karaa keessaa naqa qabe. Eeda hidhattoonni faannoo naannoo keenya dhufanii saamichaaf haleellaa suukkanniisaa uummata nagaa irratti raawwachaa bulan. Hariirraa kanaan namoota baay'eetu miidhame. An kanan adda baafadhee qofa namoota 11 ajjeesan. Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutiitii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa. Arrasii viidiyoo haaraa yeroo isaa eeggatee fi odeeffannoowwan gaggabaaboo isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaanaaf irraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa akkasumas yaada keessanii koomentii irra nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Dhuma irratti ergaa as keessa jiru jaallattanii hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu jalqaba viidiyoo kana irratti gaaffii macaafa qulqulluu tokko isiniif dhiyeessina. Gaaffichis akkana jedha. Macaafa qulqulluu keessatti keessumaatii kakuu haaraa keessatti kan jalqaba wareegame utuu wangeela lallabu yookaan wangeelaaf jedhee yookaan kiristaanummaaf jedhee jalqaba kan wareegame eenyudha? Barnaabaas, Isxifaanos, Yaaqoob. Gaafficha irraan deebi'aa. Macaafa qulqulluu keessatti keessumaatii kakuu haaraa keessatti wangeelaaf jedhee yookaan kiristaanummaaf jedhee jalqaba kan wareegame eenyudha? Barnaabaas, Isxifaanos, Yaaqoob. Akkuma beekamu egaa deebii isaa comment section keenya irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Jalqaba irratti ergaa gabaabduu qabna. Obboleessa keenya barsiisaa Lamaayyoodhaaf kanaan dura maallaqa walitti qabaa turuun keenya ni yaadatama. Barsiisaa Lamaayyoon dhukkuba kaansarii dhiigaan rakkachaa kan ture yommuu ta'u, yeroo darbee karaa garaagaraan maallaqa walitti qabuudhaan gara biyya Hindiitti deemee yaaliin akka jalqabamu godhamee ture. Kunis dhukkubbiin isaa yeroo waan hin kenneef maallaqni yaaliif barbaachisu utuu hin guutiin maallaqa argameen deemee yaalii akka jalqabu taasisne. Egaa amma barsiisaan haala gaarii fi yaalii gaarii argachaa jira. Haa ta'u malee yaala argachaa jirtu xumuraaf hanqinni maallaqaa isa mudateeti jira. Kaansarii dhiigaa waan ta'eef yaalii yeroo dheeraaf maallaqa guddaa kan barbaadudha. Yoo xiqqaate $14,000 oltu amma isa barbaachisa. Kanaafuu iddoo garaagaraa kan jirtan amma illee harka keessaan akka hidhattaniif jaala waaqayyoon isin gaafanna. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Akkaawuntiin maqaa isaan banamee kunooti. Baankii Daldala Itoophiyaa 1117 20 Baankii Awwaash 132 Hojii Gamtaa Oromiyaa 10,072 Maqaan isaa Barsiisaa Lamaayyoo. Gara odeeffannoo keenya gaggabaabootti dabarru. Hojii abbaa keenya luba guddinaa tumsaa yookaan obboleessa Jaal Baaroo Tumsaa seenaa biyya keenyaa keessatti guutummaatti ibsuun hin danda'amu. Inni of kennee uummata isaaf mana kiristaanaa fi hojii wangeelaaf hanga jireenya dhuunfaa isaa fi maatii isaa illee dhiisuun tajaajilee jira. Haa ta'u malee hojii inni lafa irratti hojjetee hin dhokanne. Dhaloota irraa dhalootatti ifaa ta'ee itti fufee jira. Amma immoo daangaa biyya keenyaa darbee beekamtiis argatee jira. Inni hojii wangeelaa dhugaa karaa tajaajila guutuu yookaan holistic ministry jedhamuun lallabuun ni yaadatama. Kunis bu'uura jabaa mana kiristaanaa ammayyaa ta'ee jira. Biyya nama guddaa akkasii dhalchee kan dhiibbaa isaa biyya keenya qofa osoo hin taane Afrikaa fi addunyaa hunda irra ga'u yeroo dheeraaf dagatamee ture. Garuu har'a hojii gaarii fi tattaaffii intaleesaa Addaleensaa Guddinaa kan naala isaa dhokataa ture ifa baasuuf jajjabaattee hojjetteen naannoo dhaloota isaa Boojjii magaalaa Biilaa keessatti siidaan yaadannoo ijaaramee sirna ho'aan uummata naannoo sanaatiin eebbifamee jira. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ijaarsii fi eebbifamuun siidaa kanaa seenaa qofaa galmeessuuf miti. Hojii nama guddaa kanaa yaadachiisuu fi fakkeenya isaa hordofee seenaa hiika qabu uumuuf kakaasuudha. Ani akkaan amanutti luboonni hojjettoonni wangeelaa hooggantoonni biyyaa fi mana kiristaanaa dargaggoonni barattoonnii fi uummanni hundi dhaala kana eeguu fi dhaloota itti aanuuf dabarsuuf akkasumas jireenya fakkeenya isa calaqqisiisuu jiraachuuf carraaquu qabu. Dhumarratti Addaleensaa Guddinaa fi namoota hojii seena qabeessa kana keessatti qooda fudhatan hundumaaf galata koo ibsuun barbaada. Guddaa galatoomaa Waaqayyo Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Odeeffannoon kanatti aanee ani isiniif dhiyeessu sirna geejjiba konkolaataa sarara lixa Oromiyaa irra jiruun innis sababa gidduu kanaa naafxaa yookaan gaaziin badaa jiruu fi dhiibbaawwan uummata irratti gaggeeffamaa jiranidha.
kan akka konkolaachiftota sarara lixa Oromiyaa irratti hojjetanii uummata saamuudhaan dararaa jiru hin jiru. Uummati yeroo ammaa aanaa tokko aanaa biraatti, magaalaa tokko magaalaa biraatti, godinaa godinatti deemuuf rakkoo hamaa keessa jira. Gimbii kaasee hanga Ganjiitti 400 kan ture amma qarshii 1000. Naqamtee kaasee hanga Ayiraatti birrii yookaan qarshii 600 kan ture yeroo ammaa qarshii 5000. Naqamtee Beddellee qarshii 700 kan ture amma qarshii 6000. Beddellee Mattuu qarshii 400 kan ture amma qarshii 2000. Gimbii Gullisoo qarshii 150 kan ture amma qarshii 1500. Naqamtee Gimbii qarshii 400 kan ture amma qarshii 4000. Naqamtee Najjoo 700 kan ture amma qarshii 4000 amma 6000. Naqamtee Baakoo qarshii 800 kan ture amma qarshii 3000. Naqamtee Caanqaa qarshii 1000 kan ture amma qarshii 7000. Karaa qaxxaamuraan yeroo kana keessa duroomuuf jettanii yeroo lammii keessan saamtan, yeroo darartan, sammuun keessan xiqqoo isin hin ceepha'u maalii garaa jabummaan akkasii. Asirratti warreen biiroo eejensii geejjiba Oromiyaa qofaa isaanii dhimma kana furuu waa hin dandeenyeef imaltoonni warreen saamichi kana raawwataa jiran eeruu kennuun ofiisaa fi saba baraaruu qaba. Furmaatii isa kanarra eegala waan ta'eef uummata keenyaaf sagalee haa taanu dhaamsa kootii sheer gochuudhaan dhaamsa kana qaama dhimmi ilaallatu biraan naagaa jechuudhaan odeeffannoo feesbuukii irratti maxxanfame irraati kan argadhe. Gaddasuu kanniisaa karaa keessaa naqa qabe. Eeda hidhattoonni faannoo naannoo keenya dhufanii saamichaaf haleellaa suukkanneessaa uummata nagaa irratti raawwachaa bulan. Hariirraa kanaan namoota baay'eetu miidhame. An kanan adda baafadhee qofa namoota 11 ajjeesan. Haala suukkanneessaan ajjechaa kanaa raawwateen itti dabalatee illee finxaalayyiin kuni mucaa dhiiraa waggaa 15 hanga 18 gidduu jiru qabatanii itti baay'atanii gudeeduun lubbuun mucaa darbitee jirti. Haala suukkanneessaa keessa jirraa yeroo ammaa maaloo akka mootummaan nu birmatuuf sagalee keenya biraan nuuf ga'a. Baay'ee nama dhukkubsaa addatti immoo finxaalayyiin amaaraa kun hafuura sodomummaa kan guutamanii jiranii fi ergama seexanaa irraa fudhatan Oromiyaa keessatti fiixaan akka baasaa jiran namatti argisiisa. Mootummaan uummata keenya kanaaf akka dhaqqabee furmaata kennuuf gaafadha. Warreen lubbuun darbaniif boqonnaa bara baraa maatii fi firoottan gaddiitti galeef ammoo jajjabina hawwa. Gaaffichis akkana jedha. Macaafa qulqulluu keessatti keessumaatii kakuu haaraa keessatti kan jalqaba wareegame utuu wangeela lallabu yookaan wangeelaaf jedhee yookaan kiristaanummaaf jedhee jalqaba kan wareegame eenyudha? Barnaabaas, Isxifaanos, Yaaqoob. Gaafficha irraan deebi'aa. Macaafa qulqulluu keessatti keessumaatii kakuu haaraa keessatti wangeelaaf jedhee yookaan kiristaanummaaf jedhee jalqaba kan wareegame eenyudha? Barnaabaas, Isxifaanos, Yaaqoob. Akkuma beekamu egaa deebii isaa comment section keenya irratti nuuf kaa'uu hin dagatina.